waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kitaabni Hingaabbuu kan kitaabni Hingaabbu mata duree jedhuun qabsaa'aan Oromoo aktiivistiin siyaasaa Jawaar Mohaammed gidduu kana maxxansee gabaarra oolchee jiru jalaa hatamee jira. Kan inni ittiin jalaa hatame immoo akka Jawaar kaayetti imbaasii Itoophiyaa kan Keeniyaatti argamutu soft copy isaa naa kenni jedhee PDF isaa narraa fudhate jedha. Sunnatamee amma gabaarra ooleetu sana booda Jawaar waa tokko jedha asitti. Ilaa fakkeenyaaf waan kun anuma biyyuu guyyaa lama dura na bira ga'e beektanii teelegiraamii Alis Tsatsatim jedhu kana bananiitu abbaa bane hin beekamu. Nama gara olitti ilaaltu yoo ta'e nama 2846 subscriberii akkasii qaba. My book ጀዴቱ ከቀናት በፊት ገበያ ላይ የዋለው አሊስ ጸጸትም የተሰኘው የጀዋር መሐመድ መጽሐፍ በፒዲኤፍ ተለቋል ጀዴ ጅራ አኑማውና ኤርገን ጅረን ኩኖ ኪታብቻ ገሩም ዋንስ ቤኩ ቀብደን ኬሳቲ አከ ጀዋር ጀዱት ኪታብኒ ኩኒ ዋን እስካን ጎደሜ ፉል ኢሳ ጅጅረመቱ ጅራ ዋነኒ በሬስ ያከም በሬስቲ ሁንዲን ጅሩ ዋን ጀዱ tokko ኮሜ ካፈቴ ጅራ ኮሜ ሳሳምሞ ኤሰት ካሴ ሆጀተኒ ኩኖ አከስ ጀደ ፉለ ፌስቡክ ይሰራ beyond naming and shaming those who scanned and distributed my Hingaabbuu book. As I said few days ago, I sent hard copy of my book to the Ethiopian embassy in Nairobi as requested. The copy we sent was a sample prepared by a publisher before going into mass printing, hence had distinct features. Jedheetu barreeffama dheeraa asii gad argitan kana barreessee jira Jawaari fuula Facebook isaarra yoo dhaqxanii argitanii hin jira. Ilaa kunoo kitaabicha keessaa inni bahee barreeffame kunoo akkasitti akkaan asii gad isinitti agarsiisu kanatti fuula Facebook Jawaar Mohaammed dhaqxanii ilaaltanii akkasitti itti mareetu isa jarris kaan godhanis isa ofii isaatii barreesses Jawaari barreessee yookaan immoo kaa'ee jira. Kan immoo lakkii ofuma keetii fiddee odeeffannoon kun hin shakkina sirrii miti warra jettanuuf kallattiidhaan waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Tokkoffaa namni kana shakkee dhaqee fuula feesbuukii Jawaar Mohaammed ilaaluu danda'a. Salphaamatti dhuguma Jawaar akkas jedhee barreesseera jedhee waan Jawaar barreesse ilaalee irra ga'uu danda'a. Maaliif innumtuu ibsateera waan ta'eef bira ga'uun salphaadhaa jechuu barbaadeetanii. Yoommoo kana shakkitan ammas asii fuula feesbuukii yookaan immoo fuula feesbuukii isaarraati bilbila koorraa waan inni isinitti agarsiisu kana kallattiidhaan waan Jawaar barreesse jechuudha. Inni isinitti agarsiisu kun akka jiruun jechuudha. Amma kana waan inni barreeffateedha kun. Mee fuula feesbuukii isaa dhaqaati ilaalame. Jawaar Mohaammed jettee kan tuqaa qabdu jechuudha. Dhaal jedheetuma kan abbaan fedhe maqaa isaatiin baneetu hin taane Jawaar Mohaammed jedhee kan tuqaa qabdu jirti kan asirratti illee sirriitti mul'atu. Kan tuqaa qabu sana jechuudha. Kan raayit mallattoo raayitii qabu jechuudha. Jawaar kan inni ilaa kun fakkii isaati. Kan inni feesbuukii irratti gadhiisee jira jechuudha. Kanaaf wanti ani jedhu tokkoffaa badiin Jawaaruma bira jira. Jawaar cal jedhee kitaaba isaa fuudhee nama biraatti nama inama namnetti cal jedheetuma soft copy kennuuni dogongora ta'ee natti argama. Maaliif yeroo ammaa namni nama namu waan ta'eef amanee na jalaa hin baasanu jarri kun jedhee itti kennuunu achirratti dogongorri uumamte jechuudha. Kanaaf lammata immoo eenyutu dogongore warri harkaa fuudhe immoo amanamummaa dhabuu isaanii. Kitaaba kana iskaan godhanii immoo akka barbaadanitti dabalanii ammas
akka barbaadanitti sakaan keessaa kutanii sakaan itti dabalanii yaada isaa gara Jawaaritti barreessetti tuun taane gara biraatti barreessuun dogongora isaa sadaffaa jechuudha. Tokkoffaa Jawaartu dogongore kennu, lammaffaa warra harkaa fudhate iccitii isaa yookaan kitaaba kana baasee jalaa gabaatti baasuun dogongora. Sadaffaa immoo ediit gochuu yookaan immoo iskaan gochuun dogongora guddaa ture jechuudha. Waanuma ta'eefu wanta ammaa deemaa jiru kun waan namatti tolu miti. Dhiiqii wal qabachuunis gaarii miti. Kitaaba kana irrayyuu caalaa akka inni jaallatamu, akka inni barbaadamu, akka inni gabaarra oolu ta'a. Maaliif amma Jawaar bakka iskaan godhamee dogongora godhate kana baaseetu bakka kanatti illee saaxilaa jira waan ta'eef kitaaba kana namoonni gaafa bittanu fuulanni maqaa dha'ee asitti sirrii miti jedhe kana dubbisaati. Jalqaba kitaabuma abbaa irraa bittan irraa dubbisaati. Yoo bakki inni jedhu kun Jawaaris akka inni itti barreesse jira. Waan namatti tolu keessaa feesbuukii isaa irratti waan inni nama kaa'e keessaati. Akkitti iskaan godhamee dogongorfamee jira. Fuudhaa dubbisaati. Lakkii kun isa orjinaala isa kan Jawaar barreesse mitiidhaati. Isa orjinaala isa kan Jawaar barreesse immoo yoo argitan isa bitadha. Sooft kooppiin teelegiraamii irra deemus feesbuukii irra deemus soba. Isa iskaan ta'edha malee isa orjinaala Jawaar gadhiise miti. Haalli sassatim kan jedhu sana jalatti teelegiraamii irratti kan deemu feesbuukii irratti kan deemu isa feekii jechuudha. Isa kan akkasiin baratan hin barbaada. Maaliif dadhabbii namni kun waggaa meeqatti dadhabee qarshii itti dadhabee humna isaa beekumsa isaatti dadhabee barreesse lafatti jalaa yeroo akkas ta'u kun xinneenya malee guddina mul'isu kun isaa gadi ta'anii argamuudha malee isaa ol ta'anii argamuu isa mo'achuu miti. Jawaariin mo'achuu barbaadame yaadaan wal falmuudhaan ta'anii waltajjii tokko irra isaa wajjin ta'anii haasa'uu danda'u affeeraa jira. Kottaa abbaan feetan wajjin haasa'aa jechaa jira waan ta'eef kana gochuun utuu danda'amu waan hojii gad deebii hojii ijoollee hojjechuun kun waan gaarii natti fakkaatu jechuudha. Haa ta'u yaadni koo warri isinitti tole YouTube chaanaalii kana subscribe naa godhaa, like share gochuun dagatinaa, nagaa naa ta'an siniin jedha. Jawaar keenyaatis bakka jirtutti nagaa nuu ta'ii, rabbi bakka ati jirtutti umurii kee dheeressu, hamtuu kee aqaanessu, fayyaa kee immoo siifa dabaluu jechuudha.